ስላሸነፍን መበቀል እየቻልን ይቅር ማለትን ስለመረጥን ክስ አቋርጠን እናንተን ሳይሆን ከናንተ ጀርባ ilmaan Itoophiyaa warroonni Itoophiyaa jaalatan Itoophiyaa kabajan kanneen Itoophiyaaf duutan Itoophiyaaf jiraatan warroonni hayyoota Oromoo maaf mana hidhaatii gadi lakkiftan jettanii nutti aartan nuttin mufatinaa nuttin dallaninaa gaafa feene hiinee gaafa feene yaafna wanti hundi harka keenna jira angoo itti qabna angoon harka keenna jira galmeen isaanii har'as hin qabne galmeen isaanii harka keenna jira yeroo barbaannetti gadi fuuna dhiifama gooneef malee badii isaanii hin daganne bayanii dogongora tokko hojjannaan fuuneeti itti rarra jechuudhaan Dr. Abiyyin paarlaamaa irratti dubbataniiti jiru. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa kan onnerraa burqe isin haadha qabuun isinin jedha an mootii miidiyaadha warroonni mootii miidiyaadhaaf maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya taatan irra deebiidhaan banaga nagayaan gara mootii miidiyaatti dhuftan guyyaa har'aa qophii ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura viidiyoolee gaggabaabaa hedduus isiniif qabadhee jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti ammas na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Egaan akkuma jalqabarratti ibsuudhaaf yaaletti Dr. Abiyyin paarlaamaa irratti haasaa addaa haasaa ajaa'ibaa kan hedduu nama aarsu kan hedduu keessatti nama tuttuqu nama guggubu dubbateeti jira haasaa kanaan warroonni hedduun gammadanii jiru lafa dhiitaati jiru dhiichisaati jiru haa ta'u malee dubbiin kun keessatti wanta ajaa'ibaa qaba wanti inni qabu maa inni jechuu dandeettu viidiyoo Dr. Abiyyi jidduudhaan isiniif seensisa wanta biraas wanta akka ajaa'ibaatti keessa kiyyatti na dhagahame isiniif qabadhee jira jidduunin isinii buusa aga haasaa isaa irraa wantan hubadhe waa xiqqoon isiniif jedhe viidiyoo jidduudhaan isiniif seensisa. Dr. Abiyyin akka jedhetti hayyoonni Oromoo warroonni mana hidhaati yaa'an dhiifama gooneef malee badiin isaanii guddaadha biyya diiguu barbaadan biyya kana garan taanetti oofuudha barbaadan haa ta'u malee namoota isaan duuba jiraniif warroota isaaniif alaa mormaa jirantu garaa nu gubee nu aarsee nu yaachessee gadi yaafne malee badii isaaniif hin dhiifne galmeen isaanii ammas hin cufamne himannaa isaan irraa dhaabne malee ayyama dhiifama gooneetii miti kan isaan yaafne jechuutti jira gaafa barbaanne galmee isaanii gadi harkifneeti mana hidhatti rarra kun yoom akka ta'u beekamuu baatullee ammas oolee bulee hayyoota keenya warroota akka Jawaar Muhammadii fi Baqala Garbaa hayyoota keenya bebbeekamoo ijoo sabaataan mana hidhaatti raruudhaaf qophiirra akka jiru dubbateeti jira kan ammoo kan godhuuf warroonni Itoophiyaa jaalatan warroonni Itoophiyaa kabajan hayyoota kana maaf mana hidhaatti yaaftan jedhanii wanta gara keessaatiin miidiyaa irratti fi karaalee garagaraatiin irratti duula godhaniif yookaan isaan irratti maaf kana gootan jedhanii gaafii kaasaniif nuti rakkoon hin jiru gaafa barbaanne ammas mana hidhaatitti ni rarra jechuun kallattiidhaan ifaan ifatti dubbateeti jira. Hayyoonni Oromoo kan waggaa tokkoo fi baatii 5 ol mana hidhaa keessatti badii tokko malee dararamanii mana hidhaatti yaa'an ammas mana hidhaatitti isaan raruudhaaf qophiin akka jiru akka xumuramee jiru beekuun baay'isee barbaachisaadha. Kanarratti ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa hojjechuun irratti dalaguun hayyoonni keenya deebi'anii mana hidhaatti akka hin dachaaneef irratti yaada garagaraa kennuudhaan akka hayyoonni keenya yookaan biyya san keessaa nagaadhaan bayan gochuu yookaan ammoo biyyattiin sun akkuma boorootetti akka qulqullooytu irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Hiriira bayanii deebi'uu duwwaa osoo hin taane irratti daawun jennee yaada keenya kenninee dhaabuu duwwaa osoo hin taane biyyattiin sun akkaataa gara nagaatti itti dhuftu akkaataa hayyoonni Oromoodhaa biyya san keessatti kabajamanii itti jiraatan irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Yoo lolaan taate lolaan yoo nagaan taate nagaan yoo mariidhaan taate mariidhaan
ummanni Oromoo nagaa isaa argachuun dirqama. Mega video Dr. Abiy jidduun isinii seensisee deebi'a ammas nafaana tura video kana irratti waa hedduu xiinxallitanii waa hedduu irraa barattan jedheen abdadda ammas nafaana tura. የሚያስማማ ሆኖ ስላገኘነው የተወሰነ መሆኑንና በዚህ ውሳኔ ክስ የተቋረጠላችሁ ወገኖች ስላሸነፍን መበቀል እየቻል ይቅር ማለትን ስለመረጥን ክስ አቋርጠን እናንተን ሳይሆን ከናንተ ጀርባ ያለውን ህዝብ አክብረን የወሰን መሆናችን አውቃችሁ ይህን እድል ሳታበላሹ እንድትጠቀሙበት ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ክስ ማቋረጥ ማለት ምህረት መስጠት ማለት አይደለም። ክስ የተቋረጠለት ሰው በአግባቡ መጠቀም ካልቻለ መልሶ የክስ መዝገቡን መምዘዝ የሚቻል ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ያዘኑ የተቆጡ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች እንዲገነዘቡ የምፈልገው ነገር የወሰድነው መድኃኒት ማስታገሻ አይደለም። የወሰድነው መድኃኒት ፈዋሽ በመሆኑ የጎንዮሽ ጉዳት አለው። ይጎረብጣል፣ ያማል። ለማዳም ብቻ ሳይሆን በጎንም የመጎርበጥ ባህሪ ያለው ለጊዜው የሚያስታግስ ሳይሆን ለልጆቻችንም የድልና የአሸናፊነት መንፈስ የሚያላብስ ስለሆነ እንደኛ ደጋግማችሁ ስታስቡት ጠቀሜታው ይበልጡን ጎልቶ ይታያችኋልና ደግማችሁ ለማሰብ ልባችሁና አእምሮአችሁ እንዲከፈት ዋናው ዓላማ የምትወዷትን ሀገር ኢትዮጵያን አንድ አድርገን ለማጽናት ካለን ፍላጎት ብቻ የመነጨ መሆኑን ትገነዘቡ። ቢያንስ ጉቦ በልተን እንዳለቀቅናቸው እንታስቡ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። እነዚህ ከሰዓቱም ሙሉ ስንናገርላቸው የቆየን የኢትዮጵያ ጠላት የኢትዮጵያ የጥፋት ምልክት በቅርበት ሁላችን የምናቃቸውና የምናያቸው ብቻ ሳይሆኑ ካፍንጫችን ስር ሻገር አርገን ስንመለከት ኢትዮጵያ በአቀማመጧ ለነጻነት ባላት ክብር Ega akkuma viidiyicharraa argitanitti viidiyoon kun wanti inni of keessatti qabate haasoon isaa warroonni keessan akkas jettanii maaf jara kana gadi lakkiftan maaf jara kana mana hidhaatii baastan jettanii nutti aartan nutti aarinaa nuti mallaqa nyaanneetii miti kan isaan gadi baafne dhiifamas hin goonee fi galmeen isaa akkuma isaanii akkuma jirutti jira gaafa barbaanne galmee isaanii gadi fuuna akkuma feenetti ammas qilinxootti rarree itti taphanna isaan tabaqqaluu hin dadhabne harka keenya jiran akka feene godhuu dandeenya tabaqqaluu jechuun isaan ajjeesuu yookaan akkuma baratan akkuma warroota ammaan dura godhaa turanii luka irraa muruu harka irraa muruu ni dandeenya garuu warroonni ammas keessaa bayan kun asirraa bayanii yoo nu deeggaranii fi nun deeggaranii laaluudhaaf gaafa as keessaa baafne wanni isaan baafneef itti yaadanii xiinxallanii taa'anii yoo nu deeggaran ta'e nagaan jiraatu yoo nun deeggaran ta'e akkuma duraaniitti nu falman taanaan mana hidhaatti isaan rarraa akkuma duraan barannetti deebisneeti isaan uggurra wanta jedhutu ifaan ifatti Dr. Abiy irraa calaqqisa jechaadha. Kan ammoo kan godhaniif biyyaaf osoo hin taane namoota biyya nagaa argachiisuudhaaf osoo hin taane namoota isaan falmaniif warroota biyyattii san jaalanna nuti abbaa Itoophiyaati nuti abbaa biyyaati warroonni biraa kan as keessa jiraatan warra biyyoota biraa irraa dhufanidha abbaan biyyaa nuti ajaja nuti ajjeesa nuti jiraachisa nuti bulcha warra jedhamtu keessaan isaan irratti duula godhe duula isaanii kana sodaadhaaf ummata Oromoo hayyoota Oromoo rakkoon hin jiru ammas gaafa barbaanne hidhatti nirarra nutti aarinaa nutti muufatinaa haasaa jedhu Dr. Abiy paarlaamaa irratti dubbate dubbii isaa qofaa miti warroonni jala taa'anii dibbeetuman warroonni paarlaamaa keessa taa'anii harkadhaan nama akkamii warroota sammuu akkamiitiin yaadan wanti jedhu sammuu namaa keessatti ni dhagama namni wama namni dubbate hundaaf harka nama jala dha'u sun nama an akka kiyyatti nama miti kanaaf nama akkanaa ta'urra dhabamanii biyyee ta'uun yookaan du'anii obbaafachuutu irra namatti tola egaa
Video Dr. Abiy irraa waa hedduu akka bartan shakkii tokkollee hin qabu. Asirratti wantin xiinxalleen isiniif qabadhee dhufe wanta hanga xumuraatti na faana turtaniif warroonni yeroo hunda video kiyya share gochuudhaan na jajjabeessitan galatooma horaa bulaa deebanaa. An kan isin wajjin ture mootiidha. Video biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Bye bye.